የፋይናንስ ምርታ በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፋይናንስ ምርታ በኢትዮጵያ በሚል በተሰናዳውና 6 የሀገራችንን የፋይናንስና የገቢ ስርዓት በማምራት ላይ ያሉ ተቋማት አፈጻጸም በሚገመግሙበትና ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት የሚኖራቸውን ስትራቴጂያዊ የቅድሚያ ምልከታ በሚያደርጉበት ኮንፈረንስ ላይ ተገኝቷል። ኢትዮጵያ ባለፉት 5 ዓመታት በፋይናንስ አካታችነት ተጨባጭ እድገት ሲያስገኙና ሰፊ መዳረሻ ያላቸው ማይክሮ ኢኮኖሚያዊ ሪፎርም አካሂዳለች። የገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እስከ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም አፈጻጸሞችና የዲጂታል የክፍያ ስርዓት ድረስ የነዚህ 5 ዓመታት ክንዋኔ በፋይናንስ ዘርፍ ተወዳዳሪነትን በመንግስት ቆራጥና ስኬታማ ተግባራት የሚገለጡ ነው። ኦዱ ብራቲን ሞ ዳብሌን ቱሪዝሚ ሆጂ ቁልቁልና ቀበ ሆጀቹን ተጃጅላ ኢሳን እራ ኤገሙ በሁ አካ ቀበም ዳመም ሰገንታ መሪያ ቦቲ ቀበኛ ዳብሌ ቱሪዝሚ ኩታ መጋላ ለቸት ወልዳ ቦቲ ቀበኛ ዳብሌ ቱሪዝሚ ዋጅረ ቱሪዝሚ መጋሊቻ ወሊን ተውዳ መሪን እዶት ጋባተማ ዋጅረ ኮሚሽኒ ቱሪዝሚ መጋላ ሻሸመኔ ኦቦ ሴፉ እስማኤል ፊ ቡልቻን ኩታ መጋላ ለቸ ኦቦት ለታ ተፈራ አርገመኒት ጋጌፈማ ኦሌር ለኢንጂን ኢንተርፕረነርሺፕ ፍፎየ እንስጅሬኛ ደርገጎታ ሆጂ ዳቤጂፍ ጉዮታን ኩዳሸኒ buufataalee 8 kennamaa ture milkaa'inaan goolabame ammajii torba bara 2018 biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa oromiyaa leenjiin enterpreneurship fooyya'insa jireenyaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa oromiyaa deeggarsa ejensii tumsa misooma xaaliyaaniitiin godina arsii lixaa godina jimmaa fi shawaa baatti dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'aniif guyyoottan 15 fi buufataalee 8 kennamaa ture guyyaa har'aa milkaa'inaan xumuramuun isaa himame. sagantaa cufiinsa leenjichaa magaalaa Nageellee Arsiitti gaggeeffame irratti argamuun dhaamsa kan dabarsan hogganaatti aanaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa oromiyaa obbo Nasraddin mootummaan potenshaala carraa hojii jiru hundaa qixaan hoogganuu fi tumsa qaamolee deeggartootaa cimsuun rakkoo hojii dhabdummaa furuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Dargaggoonni leenjicha irratti hirmaachaa turanis beekumsaa fi dandeettii turtii leenjii isaaniitiin gonfate qabatamatti hojiitti kun jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuu akka qaban dhaamaniiru. Sagantaa cufiinsa leenjichaa godina Jimmaa magaalaa Yaabbuutti gaggeeffame irratti kan argaman hooggantuu itti aantuu biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa aadde Magartuu Muhammad leenjichi lammiilee utuu hojiitti hin bobba'in dura waan hojjechuuf deeman irratti beekumsaa fi muuxannoo akka horatan kan taasisu waan ta'eef milkaa'ina dargaggootaaf bu'uura ta'uu ibsaniiru. Dargaggoonni carraa kan argatanii leenji'aa turanis beekumsa leenjicha irraa argatan hojiirra oolchuun enterpreneuraa ta'uu ofirra darbanii kaaniif carraa hojii uumuu akka qaban dhaamaniiru. Xumura sagantichaatis buufataalee leenjii 8 irratti dargaggoota leenjicha ga'umsaan leenji'uun xumuraniif waraqaan ragaa xumuraa leenjii kennameeraaf. Taphni waancaa Afrikaa 36ffaan halkan edaa Ijiptiif Senegaalin waliin gahee Senegaal Ijiptiin 1-0 mo'achuudhaan gara nuusaa xumuraa darbuu dandeette. Morokkoon seenaa haaraa barreessite. Tapha ciccimaa fi nama onnachiisuun guutame keessatti Morokkoon Naajeeriyaa rukuttaa adabbii xumuraatiin 4-3 injifachuun waancaa Afrikaa 36ffaa irratti waancaaf qaqqabdee jirti. Gorsa obsaa fi jajjabina taphaa hanga daqiiqaa dhumaatti falmatan ilmaan Atlas kanaan Senegaal waliin